Yooyyaa jennee hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha amma barattoota jedha qarrii irratti qorumsa exit examii qoramtan barattoota management business management fi business administration warroota taataniif gaafii hojjechuu eegalle irraa gaafilee exit examii kanaaf exit examii bifa kamiin qophaa'uu qabdu kan jedhu har'a viidiyoo bareedaa gorsa bareeda isinii qabadhee dhufeen jira. Gorsa kana asirratti akka hordoftanii fi karaa amma isinitti himu kana yoo deemtan barataan kamiyyuu kanneen viidiyoo kiyya ilaaltan kanneen KOOKEEF-TUBE hordofaa jirtan kun akka dabartan fi qabxii boonsa akka fiddan abdiin qaba. Kanaaf ji'a dhufu warroonni ji'a shanaffaa irratti jechuudha. Qorumsa exit examiidhaaf qophaa'aa jirtan yookaan immoo kanneen asiin dura qoramtanii qabxii darbiinsan finne amma qoramu warroonni barbaadanis haa taatanii ji'a caamsaa waxabajjii irratti warroonni qoramuuf karoora qabdanis yoo ta'e akkamitti qophoofnam exit examii maaltu fidaa gaafilee akkamii nutti fidu kan jedhu warra kan ilaallu ta'a jechuudha. Almost gaafii hojjechaa jirra garuu gaafiin nuti hojjechaa jirru suni maalirratti bu'uura godhateeti kan nuti hojjechaa jirru kan jedhu kan ilaaluudha. Har'a waa'ee test blueprint ilaaluuf jechuudha. Test blueprint national exit examination irratti bara 2015 eegalee bara kana sanarraa eegalee test blueprint kana fayyadameeti ministeerri barnootaa kan qorumsa aanu qoraa jiru jechuudha. Kanaaf barattoonni management business management fi business administration taatan test blueprintiin keessan maal fakkaata? Koorsileen qorumsa irratti dhufan eenyu faadhaan? Koorsileen tokkoon isaanii gaafilee meeqa qabachuu danda'u? Chaaptariin gaafiin irra ba'umoo eenyu faadha kan jedhuu fi akkamitti yoo dubbifnee 50 fi sanaa ol finnee darbuu dandeenya kan jedhu waan bareedaa isinitti himuufiin dhufe jechuudha. Warroonni chaanal keenyaaf haarawaa taatan akkuma barame chaanal keenya subscribe godha. Warroonni miseensa taatan immoo viidiyoo keenya like gochuun nu jajjabeessuu hin dagatinaa jenna. Egaa yuunivarsiitii Harammayyaa irraa kan isinii dabarsaa jiru barsiisaadha. Garuu part-timeidhaan barattoota afaan keenyaan akka baratan karaa KOOKEEF-TUBEtiin gargaaraa jirra waan ta'eef isinis gatii inni isin nuuf kaffaltan dhamaatiin keessan karaa subscriptionii fi viidiyoo keenya share gochuudhaan nu bira qaqqaba waan ta'eef kana gochuun dagatinaa jenna. Kanaaf test blueprintiin barnoota management fi business management maal fakkaataa kan jedhu fi akkamitti yoo dubbisne dhumarratti qorumsa exit examii darbinaa kan jedhu ilaalla. Egaa ministeerri barnoota qorumsa kana gaafa qopheessu maal faa nu qoruu barbaadeeti, maal nurraa baruu barbaadeeti kan jedhus objektiivii isaa moroof ilaalla. So the Ministry of Education of Ethiopia has announced the implementation of exit exam for all undergraduate programs as public or private beginning with 2022-2023 academic year in order to improve the quality of graduates produced by higher learning institution. Kaayyoon isaa egaa bara 2015 yookaan immoo akka warra faranjoota bara 2022 23 eegalame exit examiin kuni egaa exit examiin kun kan kennamu yuunivarsiitii mootummaa akkasumas kolleejjii dhuunfaa hundaaf ni kennama. Kaayyoon isaa inni guddaan qulqullina barnootaa fiduudhaaf akka ta'e isinis ni hubattu jennee yaadna. Kanaaf qulqullina barnoota fiduudhaaf barataan tokko ga'umsi isaa maal fakkaata kan jedhu madaaluudhaaf qorumsi kun kan kennamu. Kanaaf barataan manajimentii tokko yookaan business manajimentii tokko maal faa hubachuu qaba, maal faa beekuu qaba jennee gaafa laallu barataan tokko yookaan barnoota management yookaan business management barataan barate tokko kaayyoon isaa galmaan ga'uu deemu ka hojiin inni gaafa gara addunyaa hojiitti makamu maal buusuu qaba kan jedhu sana beekuudhaaf wanni guddaani. So the objective of the test blueprint is preparation in general to assist the preparation of test as representative, broadly sampled, constituting a complete knowledge domain expected to Ethiopian higher education on completion of their program. This specific test blueprint are firstly the construction of representative and the balanced test items jedha. Yeah, only blueprinting kun kaayyoon isaa kan qophaa'ee fi at least barataan maal irratti qophaa'uu akka qabuu fi maal faa beekuu akka qabu akka hubate dursee itti qophaa'uudhaaf
Inni biraa it guide to test developer and writers yaa warroota qormaata qopheessanis maal irratti bu'uura godhatanii akka baasan beeksisuudhaaf inni guddaani course outline or test blueprinting qopheessuu jechuudha. So general objective in isaa inni gaafa jennu so though it is a program department has the objective of producing professional who are capable of planning, organizing, directing, controlling and private non-government government organ inni guddaani barataan management yookaan management erga baratee booda professionally planning, organizing, look the 5 managerial function isaanan jennu sana gara lafatti akka buusuuf barbaadama jechuudha. Tokko kan inni biraa professional competent managing marketing yes magaalaa irratti dorgomaa akka ta'uu fi magaalaa control gochuu akka danda'u financial operation, human resource, material information resource kanneen akkuma beektu resource yeroo hundaa limited dha. Resource limited ta'e kanaan immoo unlimited human wanti kana deebisuudhaaf namni tokko barnoota barate sana apply gochuu danda'u qaba. Resource limited ta'e kana manage gochuu danda'u qaba ergaa jedhu hubachiisuu barbaada jechuudha. So the basic concepts, nature, principle of function, the practice of management describes the project planning and analysis kana akka beeknuuf barbaadama jechuudha. And explain the basic concept, principle, practice associated with formulation, the implementation of appropriate and robust strategic management. Wanni barannuuf kanaaf jechuudha. Introduction to management, principle of marketing, international marketing wanni barannuuf isaan kanneen achieve gochuudhaaf inni guddaan jechuudha. So kaayyoon isaa kana yoo ta'e qorumsa irratti barnoonni dhufan yookaan waggaa 4 keessatti koorsiilee baranne keessaa eenyutu qorumsa irra dhufaa kan jedhu beekuun baay'ee murteessaadha kan isin fayyadus isa kana waan ta'eef. Egaa introduction to management dirqama principle of marketing akkasumas international marketing kan jedhaman kunniin fundamental of management and marketing jedhamanii bakka tokkotti percentage 22 baatu jechuudha. Inni itti aanu team 2 human resource and organization behavior kanneen jedhaman percentage 21 qabatu. Human resource management, organizational behavior, leadership and change management kan jedhu ni jira walumatti koorsii 6 jechuudha. Sannan kunni percentage 21 kreditiin isaanii akkuma beektan 3 waan ta'eef jechuudha. Kuni kreditii agarsiisa kun immoo ECTCS ta'a. Tiimii sadaffaa warroonni jedhaman innovation strategy and project management kan jedhamu kun koorsii 4 of jalatti qabata. Entrepreneurship, management information system, MIS, strategic management and project management of keessatti qabata. Percentage 22 baata jechuudha. Inni kuni isa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Team 4 warroonni jedhaman managerial statistics and business research kan jedhamanidha. Koorsii 3 of jalatti qabata. Business research method statistics 1 fi statistics 2 percentage 15 qabata. Inni kun immoo so tiimiin afraffaan isa kana. Tiimiin shanaffaa fi inni dhumaa management science and financial management kanneen jedhaman operational management, financial management fi operational research kan jedhamu. Kuni 4 kan jedhu kreditii isaanii agarsiisuudhaaf guutuutti percentage 20 baatu jechuudha jarri kun. Kanaaf walumatti koorsiilee kanneen gaafa lakkooftan asii 3 6 asitti 4 10 asitti 3 13 asitti immoo 3 14 16 jechuudha. Guutumatti koorsiilee 16tu dhufa jechuudha barattoota business management fi business administration dhaaf jechuudha. Kanaaf koorsiilee 16 kana keessa immoo chapterii kam faatu baay'inaan dhufa kan jedhu ilaaluudhaaf fakkeenyaaf introduction to management yoo fudhattan fundamental of management or introduction to management irraa eegalee haga evolution of management, planning function, organizing function, staffing, directing and controlling function. The 5 managerial function kan jedhan san tokkoon isaanii qorumsa irra dhufu jechuudha. So maximum fakkeenyaaf gaafii tokko isaan keessaa kan fudhannu yoo ta'e barataan moroof doomeenii kamii irratti xiyyeeffata? Maal fa'aa beekuu qaba? Fakkeenyaaf gaafa managementii baratu maal fa'aa irratti hubannoo qabaachuu qaba gaafa jennu fakkeenyaaf termiilee garaagaraa define gochuu danda'u qaba. Nature and the practice of management, basic concept of management, importance, role, skill and the universality of management, look the feature of management kan jedhaman introduction irratti beekuu qabaachuudha. Kanas viidiyoo isaa isin hojjedheen jira waan ta'eef guutuu koorsii kanas irratti ilaaluun dagatiin jenna. Achiin describe the principle of management jedha. Managerial function gaafa jennu almost comprehensive understanding of basic concept of management function jedhani kun. Saanan kanneen sirriitti beekuu qaba. More of cognitive function irratti xiyyeeffatu jechuudha. Argitee doomeenin qorumsaa generally isaanan sadeen kana cognitive,
affective and psychomotor kan inni jennu kan. Kanaaf tokkoon isaanii maal jechuudha kan jedhu hawwiin tube irratti hojjedheen jiru waan ta'eef achi seentanii ilaaluu dandeessu. Waati cognitive domain, affective domain, psychomotor domain irratti maal akka beekuu barbaadu mootummaan barbaada kan jedhu isa achirratti ilaaluu dandeessu. Guutuutti amma chaaptarii kanniintu gaafirra dhufa jechuudha. So isa kana sirriitti hubachuun maal dubbisnaa akkamitti dubbisnaa kan jedhu beekuudhaaf isin fayyada jechuudha. Karaa sanaan hubannoo keessaa akka galchitan barbaachisaadha. Decision making process itti dabaluu qabdu. Decision making, so apply rationally decision by understanding decision making process of decision making, different classification of decision making setting in environment. Kanas laallee irraa videos isin hojjedheen jiru waan ta'eef ilaalaa kanas video gaafa hojjedhu almost based on curriculum kana yookaan immoo blueprint wajjin wal qabsiisee akka hojjechaa jiru isin beeksisuun barbaade. Egaa inni kun guutuutti parsantii 8 qabata jechuudha. Parsantii 8 qabata. Kanaaf introduction to management irratti fookasii guddaa kennuu qabdan. Inni itti aanu principle of marketing dha. Almost parsantii 7 qabata. Especially an overview of marketing and the marketing management. Kanas video isa hojjetameera. Marketing environment, buying behavior, market segmentation, targeting and positioning kan jedhu kun almost anis video isa hojjedheen jiru waan ta'eef chapter shanaffaan managing marketing mix element kan jedhu kana sirriitti video isa ilaaluu dandeessu. Maal akka beeknu barbaadama fakkeenyaaf chapter 1 gaafa barannu maal beekutu nurra jira gaafa jennu basic concepts and the core marketing principles sana beekuu qabna. Environment gaafa jennu analyzing marketing environment jedha. Internal and external environment jechuun maal jechuudha? Garummaan isaanii walitti dhufeenyi isaanii internal kan jedhaman external kan jedhaman maal faadha kan jedhu beekuu qabdan jechuudha. Itti aansitanii immoo describe the marketing plan, process and strategy, segmentation, positioning, targeting gaafa jennu plan, process, strategy sirriitti beekuu barbaachisaadha jechuudha. So akkuma sana kanas bifa saniin hubattu. International marketing bira gaafa dhuftan especially parsantii 7 qabata kunis concept of international marketing environment. Yes, almost ikkuma bal'iftanii ilaaltu jechuudha. Marketing in 3 decision, product policy decision, promotion strategy in the context of international marketing jechuudha. Pricing in term of payment, distribution strategy, international context. Kanneen sirriitti understand gootanii maal barbaada fakkeenyaaf pricing policy gaafa jennu recognizing multinational companies and the international business operation, explain various approaches of marketing mix strategy in international marketing concept, discuss the formality of export import, international finance, insurance, risk management, quality control. Kanneen sirriitti hubannoo keessa akka galchitan ni barbaadama jechuudha. Tiimiin sadaffaan especially human resource dha. Kun immoo parsantii 8 qabata. Especially overview of human resource kanas video isaa guutuutti isin hojjedheen jiru waan ta'eef video keessatti seentanii ilaaluudhaan beekuu dandeessu. Human resource environment, job analysis kan tokkoon isaanii video isin hojjetameera waan ta'eef video kanneen seentanii ilaaluu ni dandeessu. Gaafileen HRM part 1 part 2 jedhamee hojjetameera. Gaafilee saniin hojjedha. Exactly kana sirriitti video keenya kan hordofta yoo ta'e gaafii exit exam amma jalqabne immoo seeraan kan hojjetta yoo ta'e definitely barataan kamiyyuu qabxii gaarii fidee akka gammachuunaaf ibsu abdiin qaba jechuudha. Dhumarratti sana booda organizational behavior or OB kan jennuun parsantii 7 qabata. Fakkeenyaaf yaan overview of organizational behavior, foundation of individual behavior in the learning organization, foundation of group behavior, concept of motivation, their application, especially theory of motivation kan jedhu kana sirriitti culture and diversity koorsii kanas guutumatti PowerPoint bareedaa wajjin hojjetameera videoon isaa. Kanas ilaaluun dagatinaa jenna. Power and politics and organization and organizational design structure kanas almost hojjetameera videoon isaa. Isa kanas ilaaluu qabdu jechuudha. Inni itti aanu leadership and change management kan jennudha. Parsantii 6 of keessatti qabata. Especially introduction to leadership theory kan jennuun fi styliin isa yeroo baay'ee ni dhufa. Fakkeenyaaf leadership theory, trait theory, what you call behavioral contingency theory, classical theory, leadership style gaafa jennu autocratic, democratic, laissez-faire tokkoon isaan kanneen ilaaluu qabdu. Akkasumas change management fi types of change fi conflict management strategy kanas sirriitti leadership jalatti
ilaaluu qabdu. Viidiyoo kana hojjenne yoo isin barbaachise leadership kana akka hojjedhu natti himuu ni dandeessu, isin afaan hojjedha. Koorsiin inni yaanu entrepreneurshipidha. Entrepreneurshipin almost percentage qabata. Fakkeenyaaf nature of entrepreneurship kan jedhu jira, business planning kan jedhu jira. Ani chapterii sadaffaarratti hojjedhe business planning kana. Business formation, concept of product and service development. Viidiyoo kana baay'ee bareeda, namoonni viidiyoo kana ilaaltan baay'ee bareedaan hojjetameera. Even barataan baay'een jaalate komentii ina barreessi jira viidiyoo kana irratti, kanas ilaaluu dandeessu. Marketing kan jedhu jira. Isaannen kanneen entrepreneurshipis viidiyoon isaa guutuutti hojjetameera waan ta'eef, even dabalataanis chapter 7 chapter 6 hojjetameera waan ta'eef, at least exit exam irratti gaafiin more of concentrate kan godhu chapterii kanneen irratti waan ta'eef, isaannen kanneenis ilaaluudhaan management growth and transaction, yes, chapter 7 kanas viidiyoo isaa hojjedheen jira. So entrepreneurship kan jedhu viidiyoo keessatti seentanii ilaaltu. Amma barattoonni baay'een viidiyoon kun hin hojjetamne jettanii na gaafattu yeroo baay'ee KOOKEEF-TUBE biratti. Gaafa seentan viidiyoo kan jedhu jala seenaati keessatti viidiyoo sana pros godha. Maaliif viidiyoowwan gara 180 hojjetameera waan ta'eef san keessaa bakka wayii viidiyoo kana ni argattu. Kanaaf kan argachuu maal gootu, viidiyoo chaanalii keessa seentu, erga seentan booda viidiyoo list kan jedhu keessa seenaatu waan barbaadan achi jalatti argachuu dandeessu. Amma entrepreneurshipin kun guutumatti hojjetameera. So isallee sirriitti ilaaluu hin dagatinaa. Inni itti aanu management information system or MIS kan jennu parsantii 4 qabata. Inni kuni gaafiin baay'een hin dhufu jechuudha. Amma gaafa parsantii kana isinitti himu eessatti concentrate akka gootan isinitti himaan jira. Gaafa parsantii 8 jennu fakkeenyaaf HRM fa'a, introduction to management fa'a irratti more akka xiyyeeffataniif. Parsantii leadership gaafa jennu somewhat gadi bu'aadha. What you call organizational behavior isaannen kunniin qabxii guddaa baatu jechuudha. Gaafiilee baay'eetu ba'a jechuudha. Kanaaf ammasitti parsantii 4 jedha. Kanaaf gaafii muraasatu ba'a jechuudha. Especially maal farratti xiyyeeffata, introduction to MIS about management information system. Chapter 4 itti deema. Fakkeenyaaf tokko lammaffaa sadaffaan hin dhufan jechuudha. Common business application of information technology, knowledge of management especially kan jedhu argite. Yeroo baay'ee kanneen ni fidu. Kanaaf isaanan akkasii sana irratti xiyyeeffatu. As immoo ethical and security issue kan jedhu kanas achitti dabaltu, especially to utilize the information efficiently and effectively dha. Security baay'ee murteessaadha. So isa sana kan ilaaltu tokko chapter tokkoffaa, afuraffaa, shanaffaa fi ja'affaadha. Lammaffaa fi sadaffaan hin dhufan jechuudha argite. Kanaaf more of iddoo kamittiin xiyyeeffadha, kaman dubbisa, chapterii kamin dubbisa kan jedhu akka isaan concentrate gootanidha kan amma isinitti himaa jiru. Strategic management fakkeenyaaf parsantii 6 qabata. Introduction to strategic management, mission, objective and goal. Fakkeenyaaf gaafiin tokko moo lama exit exam part 1 irratti amma kan hojjenne viidiyoo amma hojjenne keessa jira kun. Fakkeenyaaf mission statement, goals, environment analysis and appraisal. Kun garmalee yeroo baay'ee dhufa chapterii sadaffaan kun. Strategic formulation, implementation, strategic evaluation and control. Isaan kun just step of strategy formulation step idha actually. Isaan kun kanneen sirriitti ilaaluu gaafata jechuudha. Project management gaafa dhuftan inni kun parsantii 6 qabata. Introduction to project management, project identification especially, project preparation, implementation and monitoring, finally project financing kan jedhu, especially technique of project financing kunis ni fidu jechuudha. Mechanism of project financing akka beektaniif barbaadama waan ta'eef. So project managementis gaafa xiyyeeffattan isaanan kanneen irratti. Project management guutuu isaa viidiyoo isaa isin hojjedheen jira. Ammas viidiyoo kana argachuu ni dandeessu jechuudha. So viidiyoon baay'een isaa almost akkaataa blueprint kanaan hojjetameera jechuudha. Inni biraa business research dha. Parsantii 7 qabata inni kunis. Fakkeenyaaf introduction to research methodology, defining research problem, hypothesis formulation, research proposal, research design, source of and the method of data collection, data analysis and interpretation, research reporting. Argitanii guutuutti dhufa jechuudha research methodology kun. Kanaaf yeroo baay'ee gaafa dubbistan role of business research, differentiate different types of research, identify research problem, develop appropriate research design, sampling design, differentiate types and the data, instrument of data gathering method, data tokko analyze akkamitti interpret goon, standard research project akkamitti qopheessan. Kun yeroo baay'ee gaafiin irra deddeebiidhaan dhufa waan ta'eef research methodology kana sirriitti ilaaluutu isin irra jira. Kunis
guutuun isaa hojjetamee jira. Viidiyoon isaa hojjetameera waan ta'eef viidiyoo kanas gara duubatti deemtanii KOOKEEF-TUBE ilaaluu dandeessu. Almost isin carraa qabeessa viidiyoon hojjetameera osoo PowerPoint dhabdaniyyuu viidiyoon PowerPoint bareedaadhaan hojjetame waan ta'eef PowerPoint sana sirriitti ilaalaa waa hedduu fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu staatiksiidha. Statics for management parsantii 4 qabata argitan. Inni kunis baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Akkuma MIS parsantii 4 qabata. Maalfatu dhufa jennaan fakkeenyaaf introduction to business statics. Measure of central tendency in the dispersion, especially chapter 3 variance, standard deviation. Yes. Isaan kanneen irratti akka xiyyeeffatan barbaadama. Probability theory. Yes. Kunis akkasumas probability distribution kan jennuuni binomial distribution, Poisson distribution kanneen jennuun kun jiru jechuudha. Isa kana samma tokko hojjedheen jira. Actually probability distribution kanatti waa wayii nafa maybe isin xumuruu nan danda'a isa kana. Kanaaf isaan kanneen irratti akka xiyyeeffatan barbaadama jechuudha. Inni biraa statics 2 irratti gaafa dhuftan more of sampling distribution, hypothesis testing, chi-square distribution, correlation regression kanneen jedhaman kunniin yeroo baay'ee gaaffilee takka lama hin dhaban jechuudha keessatti. Kanaaf isaan kanneen irratti focus akka gootan baay'ee barbaadama. Inni kunis viidiyoon isaa bifa bareedaatiin hojjetamee jira. Kanaaf kanas guutumatti argachuu dandeessu. Isin jechuun barbaada. Inni itti aanu OM yookaan immoo operational management kan jennudha. Immoo parsantii 8 baata jechuudha inni kun. Kanaaf boroof xiyyeeffannaa guddaa akka kennitan barbaadama. Argitanii yoo jiraattan chaaptarii takka osoo hin taaniin barreeffame argitan operation function, operation strategy, the competitive advantage, product and service design, process selection and the capacity planning, facility location, facility layout, quality management and control, aggregate planning. Guutuutti chaaptariin 8 qorumsa irratti happen ta'uu ni danda'u jedha. Probability qabu jechuudha. Kanaaf gaafa akkas parsantii 8 chaaptariin immoo tokkoon isaanii gaafa kennaman you have to focus akka gochuu qabdan isin himuu barbaadeeti. Amma bifa kanaan isin hojjechuun koo barattoonni kolleejjii irra baratan, barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa irra baratan maybe chaaptarii 2-3 fa'aa barattanii koorsii xumuruu dandeessu. Exit examiin garuu bifa kanaan dhufa. Kanaaf ati daree keessatti barachuu dhabuu dandeessa. Sumatu guuttata jechuudha. Look, exit exam irratti barsiisaan eebaluu chaaptarii 2 na barsiisee barii ani chaaptarii kana hafee kana chaaptarii 3 gadhumaan baranne jettee komachuu hin dandeessu. Kanaaf yoo baratteertan baranne taanaan ufuma kan kee guuttachuu qabda jechuudha. Kanaaf immoo isin carraa qabeessa KOOKEEF-TUBE zahaboof naawoloojii wanni jenneef kanaaf argitanii at least koorsiiwwan hunda irratti guutuu isaa viidiyoo guutuu qaba waan ta'eef akkaataa kaarikulamiin keessan akkaataa blueprintiin keessan jedhuun jira waan ta'eef isa sana laaltanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf akkasitti akka deemtaniin isin himuu barbaada. Inni biraa financial management kan jennudha. Inni kun parsantii 5 qabata. Gadi bu'aadha actually. Kanaaf overview financial management, financial analysis and planning especially ishee kanarratti mathematical formulaawwan jiran achitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Time value of money and the concept of interest rate inni kun agas maraamiti. Bond and stock valuation yeroo baay'ee naannoo kana gaafiin ni dhufa. Akkasumas investment decision making and capital budgeting kan jedhu kun kana cost irratti illee barattanii waan ta'eef compare gootanii deemudha. Kunis parsantii 5 qabata. Kanas bifa kanaan barachuu qabdu. Kanas hin hojjenne actually barbaachisaa ta'e hojjechuu dandeenya. Inni itti aanu operational research kan jennu parsantii 7 qabata. So operational research irratti gaafileen yeroo baay'ee happen ta'an maal fa'aa irratti dhufuu danda'u gaafa jettan fakkeenyaaf chapter 1 introduction to operational research, chapter 2 linear programming, chapter 3 transportation assigning problem, chapter 4 is decision theory, chapter 5 is network model jedha. Koorsiin chapter 5 qaba. Chapter 5 qorumsa irratti dhufuudhaaf equal chance qabu jechuudha. Kanaaf isa kanas viidiyoo isaa amma tokko jalqabnee hin xumurre linear programming hojjenneerra. Isa kanas maybe fedhii keessan yoo ta'e comment section irratti naqachuu dandeessuun hojjenna. Bifa sanaan guutaa deemna jechuudha. Almost parsantiin baay'een KOOKEEF-TUBE jalatti hojjetameera waan ta'eef viidiyoo akkaataa blueprinting jedhu dubbisuu qabdu. Egaa chaaptariiwwan kunniin walitti qabaa meeqa jettanii chaaptarii guutuu isaa kan koorsii 16 lakkooftanii sa'aatii qabdanii hirtanii bifa kamiyyuu dubbifne hunda isaanii waliin geessuu dandeenya kan jedhu isinummaan herreega hojjechuu ni dandeessu jechuudha. So bifa kanaanii koorsiileen kunniin qorumsa irratti
inni dhufu jechuudha. Kanaaf barataan kamiyyuu bifa kaarikulamiin jedhu yoo dubbise bifa kaarikulamiin asitti kaa'amee fi gaafilee ani isin gadhiisu hunda yoo attentively hordoftan dhumarratti successful akka taatan abdiin qaba. Ammaaf KOOKEEF-TUBE irratti viidiyoon introduction to management guutuutti hojjetameera. Principle of marketing guutumatti hojjetameera. Human resource management hojjetameera. OB'n guutumatti hojjetameera. Entrepreneurship guutumatti hojjetameera. MIS hin hojjetamne, strategic management hojjetameera. Project management hin xumuramne, hafiin isaa hojjetameera hamma tokko. Business research guutuutti hojjetameera. Statistics 1 and 2 kunis guutumatti bifa jedhamuun hojjetameera. Isaan kun hojjetamne at least tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal koorsiin sagal almost hojjetameera jechuudha. Koorsiileen kaan hamma tokko xiqqoo hojjetameera. Garuu amma gaafii keessatti baay'ee isaanii arguu dandeenya. Ammas lakkii koorsiin kun osoo hojjetame yoo jettan comment section jalatti naa kaa'uu dandeessu. Namni tokko international marketing kun hojjetamu jechaa jirtu. Mee ilaalle commentiin yoo baay'ate isaas kan hojjennu ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaan laaltanii kaarikulamii keessan course outline keessan blueprint keessan laaltanii sirriitti yoo dubbistan akkasumas gaafii keenya yoo hojjettan exit examii qabxii bareedaa fiddanii akka dabartan abdiin qaba. Kanaaf barattoonni asirratti kaarikulamii yookaan blueprint keessan laaltanii lakkii bakka kanatti seeraan hin baranne gargaarsa barbaanne warroonni jettan comment section jalatti na gaafachuu dandeessu. Warroonni PowerPointii yookaan maateriaalii barbaaddanis na gaafachuu dandeessu. Wal gargaarree akka isin dabartan taasifna jechuudha. Kanaaf bakka jirtanitti yuunivarsiitii jirtanitti haala kanaan hordoftanii akka jalaan qophooftan gamanumaan dhaamsa kooti. Adaraa wanni isin jedhu barataan kamiyyuu exit examii yeroo jalqabaatiin qoramtaniin darbuu qabdu. Maaliif takkitti kufnaanii sammuun keessan ni miidhama. Maaliif hiriyoonni keessan darbanii gaafa hojii barbaada isin ganaa dokumentiin argattan waan ta'eef dokumentii dhabdanii gaafa mana galtan immoo isiniif salphina guddaadha waan ta'eef saayikooloojikaalii akka miidhamne ammumaan karoora baaftanii akka tattaafattan gamanumaan isin gorsuun barbaada. Kanaaf gargaarsa barbaadan immoo na gaafachuu dandeessu. Imeelii fayyadamuu dandeessu. Telegiraama fayyadamuu dandeessu. Waan barbaadan wal gaafannaa. Garuu chaanaalii keenya subscribe, viidiyoo keenya immoo share gochuun ijoollee biraa akka qaqqabu taasisuu akka hin daganne jenna. Viidiyoo biraatiin viidiyoo exit exaamiidhaan gaafilee paartii biraatiin ammoo arginutti bakka jirtanitti nagaan.